يا رمضان مرحبا يا رمضان أهلا يا رمضان مرحبا يا رمضان يا شهر القرآن أهلا أهلا يا رمضان أهلا يا رمضان يا شهر القرآن أهلا Egaa daawwattoota kabajamtoota hordoftoota amantaa musliimaa hundaaf agagaa fi jaalala rabbii bakka jirtu hundi isin harka qabu jechaa kuni waa'ee ramadaan irra ilaalchisee sagantaa isin qophaa'edha. Ramadaan irra ilaalchisee waa'ee ramadaan irra ilaalchisee sagantaa isin qophaa'e kan hordofaa isin jedha. Turtiin keessan kuushin keessa wajjin haa ta'u. اللهم اقبلنا ربنا بلغنا اللهم اقبلنا ربنا بلغنا ليلة القدر ليلة القدر kabajamtoota hordoftoota tajaajila keenya kuushin kireeshin hundaaf kun qophii qabannee isin dhiyaannee jirra keessummaa kabajaa qabannee isin dhiyaannee isaa turtii keessan wajjin haa ta'u isin jenna. Egaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kuni jabuutii waa'ee ramadaanaa ilaalchisee gaafii takka lama qabannee dhiyaannee jirra. Gaafii keenya waliin turtii goonna maqaa keessanii iddoo jireenya keessanii. Abdul Mannaan Amaanii jedhama maqaan kiyya. Iddoon jireenya kooti ammoo asuma naannoo masgida Ansaarii. Hojiin kiyya ammoo kan bara hojii humnaati jechuudha. Eshi galatoomaa jecha amma ramadaanni kun mee isiniif maali? Ramadaan jechuun akka wanniitti akka islaamummaatti yookaan ammoo akka uummata islaama tokkootti wanta guddaadha. Kana jechuun ammoo ani waan ammatti ibsuu danda'u tokko miti akkana jedhee ibsuudhaaf xiqqoo isinatti bal'eessa maaliifi kabajni ani safaja kanaaf qabu isa guddaadha waan ta'eef ani kana jechuun xiqqoo si ammatti nutti ulfaatetti qophaa'een dhufne waan hin ta'eef. Ishee itti aansuudhaan osoo bultiin diidaman darbite sun san keessa maal hojjete maal keessa turtanii maal isin taate bultiin diidaman tarte sun jechuudha. Buliin diidaman tarte wantuma hedduutu jira fakkeenyaaf nama kaasee wantoota dalageyooniin waan akkanaa godhan akkanaa gadi yoo dhaaduu fakkaata san ammoo namaaf rabbiin biratti qofa jechuun namatti ibsu osoo hin taane rabbiin waliin wanni an beeku waan jiru kama rabbiitti haa ta'u jedhe akkasumatti osoo fi deebisee gabaabtuu na fakkaata. Ishee gaafii dhumaa takka si gaafadha mee osoo ramadaanni kun ramadaana dhumaati siin jedhani maal hojjeta maal goota mee ramadaanni kun si carraa dhumaati waaqa osoo siin jedhani darmoo isin deebisu siin jedhani maal ta'uudha. Wanni nan godhuu qabu islaamummaa irraa du'aayin tun hin dhaabbattu yaa rabbii kiyya jiruuti ibadaa akkasumas shahaadaa keessatti jannata yaa rabbii naa godhi yaa rabbii kiyya ammoo jannata jechuudha. Keessuma goolabdee kanaan goolaba isinillee waan nagaafataniif galatoomaa jazaakumullah. Ishee galatoomee caanga guyyaa iidaa sagantaa kana caalu sagantaa buhaartii gargaarate horii deebitu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa kan hordoftoota chaayinaala keenya kuushin kireeshin dhuftiin keenya kana mokkaataa. يا رمضان يا شهر القرآن أهلا يا رمضان مرحبا يا رمضان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. maqaa keessan fi iddoo jireenya keessanii himtanii. Maqaan kiyya Nawaal jedhama. Iddoon dhaloota magaalaa Ruubee Gaddoodha. Eshi mee waa'ee ramadaana irratti dhiyaatee gaafii takka takka isinii gaafannaa. Ramadaanni kun siif maali? Ramadaanni kun anaaf bareedaadha. Akka namni marti badii dalageerraa akka wanneen ammallee akka gara masjiidaa dhufu kakaasee jechuudha. Eshi itti aansu namoota mee bulii kunnan diidaman darbee jechuudha. Maal akkamitti dabarsite? Sooma akka gaariitti sooma. Gabaabaa soomtamu waan biraan. Waan biraan godhe hin jiru. Eshi mee dhumarratti osoo ramadaanni kun yeroo dhumaate siin jedhanii ramadaana kanatti immoo ittiin deebisu yeroo dhumaate sun jedhanii maal gootamee ramadaanni kun siif dhumaate sun jedhanii. Hin gaddu. Maal gadditanii maal gootamee miskiin? Jechuun osoo ka dhumaatuu baate itti dhaqaami ka dhufullee garuu mootu osoo ka dhufu san dhaqamiyyoo darbechuudha. Akkas yoo naan jiran hagamta ofitti gaddachuudha. Baay'inama isinitti illee gaddaa ofitti illee gadda. Achi galatoomaa miinsi dhumarra namni ramadaanni kun bakka siin ga'e akkamiin barbaadu yoo jiraate qabaate. Guddinyoota fi bakka jirtan amma hundattuu baga itti siin ga'e. Achi galatoomaa. Egaa hordoftoota chaayinaala keenya kuushin kireeshin qophiin keenya ammallee akkuma itti fufi jira turtiin keessan wajjin haa ta'u isin jenna. يا رمضان يا شهر القرآن أهلا يا رمضان مرحبا يا رمضان
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kuni waa'ee ramadaanaa ilaalchisee chaayinaala kennu kushin kireeshinii irraa isinii qophaa'edha. Duraan dursee maqaa keessanii fi ijoollee keessanii nu himu. Maqaan kee Muhammad Kamaal jedhama. Kanaafiyyuu qophii ramadaana kanarratti ramadaana kana akka ajaa'ibaatti dabarsuu jira. Inshallah ramadaanni kunillee gara dhumaatti deemu jira. Milkii gaarii akka keessaa argannu abdii gaarii qaba Rabbi irra. Ishi waan ta'e ramadaana jedhee waan takka takka gaabii takka takka si gaafadha gaabii kiyyaa jetamee ramadaanni kun siif maal? Ramadaanni kun anaaf akka kennaa addaatti ilaala ramadaana kana. Ramadaana kana keessa wanta addaa argadha Rabbi irraa jedhee yaada. Wanti ji'a kudha tokko keessa hin jirre ji'a kana keessatti waan argamuuf abdii gaarii Rabbi irraa akka qabu kana. Ishi itti aansuudhaan mee osoo bultii diidaman dabarsan akkamitti dabarsite haala kamiin dabarsite? Salaataa fi du'aayii Rabbii kiyya kadhadhee akka ajaa'ibaatti dabarsuu jira. Alhamdulillahi Rabbi amma asiin nagaye kanallee alhamdulillahi bultii hafte tanallee akka gaariitti dabarsuudhaaf abdii Rabbi irraa qaba. Ishi itti aansuudhaan mee osoo ramadaanni kun siif ramadaanni kun jechuu qaama keessa jirruun siif kadhumaati ramadaan dhumaati osoo siin jedhani maal goota marra? Ani ramadaana kee kadhumaati yoo naan jedhan guyyaa haga haftee kana keessatti Rabbii kiyya akka jannata inni naaf kennu kadhadha. Kanaafiyyuu duutitii akka shahaadaa isaatii fi shahaadaa irratti taatu barbaada. Kanaafiyyuu Rabbii kiyya akka inni jannata naa kennu halkanii guyyaa isa kadhadhee haga gaafa asirraa daarul akhiraa deemutti Rabbii kiyya kadhachuu barbaada. Ishi kaamee itti aansuudhaan namni isin dhumarratti baga isin hin ga'e jechuun barbaadda yoo jiraate carraa sii kenna. Musliimoota hundayyuu assalaamu alaikum baga isin hin gahe jedha. Isin marti keessanuu warroonni kireeshin miidiyaa kana bantan keessan hundi keessanuu Rabbi galmaan isin haa ga'u jedha dhuma kanarratti. Ishi gaafama hanga guyyaa iidaatii sagantaa adii bobbaartuu garaatii walitti deemne. Inshallah assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota chaayinaala kenna kushin kireeshin akkana fakkaata sagantaan kenna amma sagantaan kenna dhumannee nam takka lama keessumaa takka lama qabannee. يا رمضان يا شهر القرآن أهلا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuni bultii yookiin ammoo qophii waa'ee ramadaanaa ilaalchiseeti. Maqaa keessanii fi iddoo jireenya keessanii ni himtan. Maqaan kiyya Izzaddiin jedhama. Iddoon jireenyaa magaalaa Roobeeti. Mee waa'ee ramadaana kana ilaalchisee gaabii takka lama si gaafadha. Osoo ramadaanni kun siif ramadaan dhumaa ta'e maal gootan? Osoo ta'e garuu ta'uu isaas waan hin beekne. Osoo ta'e fakkeenyaaf osoo ta'e sitti himamee kan dhumaatii amma yoo dandeebitu osoo hin jaani maal goota bulii haftee nama keessatti? Osoo akkas kanaan jedhan taate araarama Rabbii irra barbaada malee waan biraa maal godhare. Hanga walaa waan barbaadir? Barbaadne haga dandeenyetti ittuma of jabeessine jechuudha. Ramadaanni kun siif maali? Kanaaf ramadaanni baay'ee tokko carraa guddaadha. Ramadaanni namarratti deebi'uun carraa guddaadha. Ishi bulii diidaman dabarte ramadaana booda dabartisan akkamitti dabarsite? Dandeenyeen ibaadama Rabbiitiin dabarsine waan dandeenyeen ibaadama Rabbii irra dabarsine. Ishi gaagaloota waan guyyaa iidaa qophii ajaa'ibaa qabanii walitti dhiyaannutti walitti deebinutti. Inshaallah. أهلا يا رمضان يا شهر القرآن أهلا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maqaa keessanii fi iddoo jireenya keessanii nu himu. Maqaan kiyya Firoo jedhama. Magaalaa Baalee Roobeeti. Ishi gaafii waa'ee ramadaana irraa ilaalchisee gaafii takka lama isin gaggaafanna. Ramadaanni kun osoo siif maali mee ramadaanni kun siif maali? Kennaadha jechuun namni marti waggaa mara ittiin deebi'u waan ta'eef akka kennaatti ilaala jechuudha. Ishi mee bulii diidaman dabaratte akkamitti dabarsite ramadaana haala kamiin dabarsite? Haala namatti toluun halkan dhaabachuudhaan Rabbiin kadhachuudhaan fi kana fakkaatu. Ishi dhumarratti osoo ramadaanni kun siif ramadaanni keessumas jiru kun jechuun osoo siif ramadaanni kun ramadaana dhumaatti lammata ittiin deebitu hin jaani akkamiin dabarsitame? Jechuun hawwii marayyuu jechuun fedhii hundayyuu isarra godha akka deebi'een arganne waan beekuuf waan maraa jechuun simannaa sirriitti taasisaa jechuudha. Dhumarratti nama baga ramadaanni kun ittiin gahee hanga guyyaa iidaa godha godhutti jechuun ni barbaadu. Namni an jechuun ni barbaadu jechuun nama as keessa dhumoo nama. Nama barbaade nama sitti tolu. Isinillee nama maraanuu jecha nama islaama ta'e maraanuu. Egaa hordoftoota chaayinaala kenna kushin kireeshin
hanga guyyaa idaatti sagantaa guddaa qabannee walitti deebinutti sagantaa bohaartii fi gaggaabii garaagaraa qabannee walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.